Kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin keenya ammas akkuma itti fufeetti jira. Kanatti aansuudhaan immoo qophii keenya lammataatiin deeggartoonni nageenyaa eddaa gurmaanii as bu'aaleen hedduun gama nageenyaatiin argamanii jiru. Deeggartoonni kunneenis tajaajila poolisii hawaasaa paatroolii daawwii fi gorsaa walabaati. Godina Arsii Lixaattis gummiilee kanaan hojiiwwan hojjetamanii fi bu'aa argaman irratti xiyyeeffachuun Ahmed Xaqasaa waan qopheeffate qaba. Daawwadha. Komishiniin Poolisii Oromiyaa hirmaannaa hawaasaatiin yakka akka hir'atuuf falaasama tajaajila poolisii hawaasaatti dabalataan maanuwaalii paatroolii daawwii sakattii nageenya hawaasaa fi garee gorsitoota walabaa godinaalee fi magaalota Oromiyaa keessatti hojiirra erga oolchee bu'aan argamaa jira. Kaayyoon falaasama tajaajila poolisii hawaasaas inni ijoon hawaasni poolisii waliin qindaa'uun abbaa nageenyaa ta'ee yakki kamuu osoo hin raawwatamin dursuun akka itti fufu taasisuudha. Godinaalee fi magaalota Oromiyaa falaasamichi karaa guutuu ta'een hojiirra akka ooluuf itti hojjetamaa jiru keessaa godina Arsii Lixaa isa tokkodha. Godinichatti hawaasni falaasama tajaajila poolisii hawaasaatti dhimma bahuun paatroolii daawwii sakattii nageenya hawaasaa fi garee gorsitoota walabaan gurmaa'uun qaamolee nageenyaa waliin ta'uun hojii nageenyaa hojjetamaa jiran isin biraan geenya. Godina Arsii Lixaatti akkaataa maanuwaalii paatroolii daawwii sakattii nageenya hawaasaa fi garee gorsitoota walabaatiin hawaasa gurmeessuun nageenyi aanaalee fi bulchiinsa magaalota godinichaa akka mirkanaa'uuf hojjetamaa jira. Kanaan dura yakkoonni akka hannaa, saamichaa fi ajjeechaan raawwatamaa turuu qaamoleen nageenyaa fi jiraattonni ni dubbatu. Asiin dura yakkoonni akka saamichaa, yakkoonni akka hannaa, yakkoonni akka suuqii cabsuu, moobaayilii nama harkaa butuu nama rukutuu kunniini magaalaa keessatti babal'atee ture jechuudha. Haalli nageenya magaalaa kanaa kanaan dura ka ture magaalaa kana keessatti kashalabbee fi hattuun magaalaa saamuudhaan nama bilookii keessatti gala dhoorgitee qabeenyi namaa saamamuudhaan magaalaan teenna sookaneessaa baay'ee keessa waan turte. Mana dhugaatii keessa wal waraanuu, wal reebuu, wal arrabsuu jechoota taane walitti darbachuu fi halkan yoo uummanni mana isaatii dadhabee guyyaa fiigaa walii gara manaa galu halkan mana isaa cabsuu, suuqii isaa cabsuu namni akka baay'een galle adamsaa turan. Osoo ijaarsa kana lafa hin qabsiisin dura yakki garaagaraa raawwatamaa tureera. Keessattuu daa'imman irratti miidhaan garaagaraa gahu. Kana yoo jennu daa'imman hojii humna isaaniitii ol akkaataatti hojjechuu danda'an iddoo garaagaraatti kireessuun mul'ateera. Dirqisiisanii gudeeduun garaagaraa mul'ataa ture. Walitti bu'iinsi garaagaraas mul'ataa ture. Godinichatti wantoota rakkoo nageenyaa ta'anii fi iddoowwan sodaa nageenyaa ta'an addaan baasuun qaamoleen nageenyaa fi hawaasni waliin qindaa'uun hojii hojjetameen nageenyi waaraan kan argame ta'uu qaamoleen nageenyaa himan. Kanaan dura garee bilookii yakkaan sodaatamu saamichi waan garaagaraa moobaayiliin nama doorsisuun kun yakkoonni akka hannaa kunniin raawwatamu kun hafeera jechuudha. Hawaasa qindeessuudhaan eegumsi dhaabbiidhaa fi sochiidhaan akka godhamu erga taasifamee booda nagaan iddoo sodaa nageenyaa jedhameeti adda bahee sunniin waareffamee nagaan bu'ee nagaan dhaabbataan kan jiruu fi yeroo ammaa kanatti sodaan nageenyaa takkallee naannoo sanniin irratti kan hin jirre iddoowwan sanniin irratti kan hin jirree fi hawaasni akka barbaadetti akka fedhetti socho'ee bahee nagaan galaa kan jiru ta'uu isaa. Iddoowwan magaalaa irratti bakka yakki itti baay'atutti hojiiwwan amma hojjetamaa jiru kun yakka ittisuudhaan yakka dursanii hawaasni dursee akka ittisu eeruu qaama nageenyaatiif kennuu akka danda'u qaama nageenya waliin ta'ee yakka dhokataa akkasumas yakka osoo hin raawwatamin dursee ittisuudhaan wanni hojjetamaa jiru jira jechuudha. Duraaniin amma kan baay'ee rakkisaa ture. Keessattuu daamicha daandii irratti wal qabatee namni konkolaataa namaa fudhatamaa ture, midhaan namaa fudhatamaa ture. Amma yoo dubbanni gara waggaa tokkootti ol ta'eera bakki kun raawwate. Kun kan dhaabbachuu danda'e caasifama jennuu fi hawaasni ana abbaa nageenyaa dhedhee waan iddoowwan sodaa nageenyaa kun adda baheef waan qe'ee ofii eeggateef waan naannoo sanitti ofiifiti abbaa nageenyaa ta'ee roondii waan nas eegeef yakkoon nama sodaa nageenyaa ta'an kun godina keenyaatti yeroo ammaa kana gad bu'ee kan jiru ta'uu isaati. Hawaasni bilookiin gurmaa'uun dabalee naqatanii hojii nageenya naannoo isaanii eeggachuun cinatti walitti dhufeenyi hawaasummaa isaanii akka cimuufis sagantaa bunaaf shaayii qopheeffachuun haala nageenya waliigalaa irratti waliin marachaa jiru. Oromoo yoo waa jettu
bunaaf nagaan dhabinaa jetti qophii bunaatii fi shaayii asitti qabna nuti gaachinni sirnaa magaalaa keenya eennee hattuu Kashalabee magaalaa kana keessa baasnee jira magaalaan keenya nagaan eegna nagaan bulaa jira. Sagantaan kun tokkoffaa nageenya keenya ibsa nageenyi waan jiraateef hangana walitti qabne sa'aatii kanatti hagam nageenyi nu biratti akka mirkanaa'ee fi nageenyi keenya itti fufiinsaan akkamii akka eegaa jirru eegumsa keenya uummanni wal ta'ee kan daldalaatii fi warri qaama seeraas ta'ee gaachana sirnaa hundi wal ta'ee nageenya isaa biyya isaa nageenya isaa akka eeggataa jiru misoomas akka guddisaa jiru agarra. Yoo nageenyi jiraate misoomni jiraate yoo nageenyi jiraate nullee akkanatti taasifnu. Kanaaf waan nageenya jiruuf isinillee akkanatti eetan nageenyi kun akkanatti dhufne balbala keessan eeddanii diina ofirraa ittistanii salphatti miti akkana akka dhufu dhugaa dubbachuudhaaf. Kanaaf waan adda eeddanii borugalta dhutuu hin taane eegumsi akkana eeddan kun shaabunnaa akkanatti eettanii sagantaana eegisi eegidhaan balbala keessan akkanatti eeddan kun borullee akkanatti fuufamee eeggamuu qaba. Ji'atti yeroo lama yookiin immoo yeroo sadii daabboo nagaa isa jedhuun sagantaa bunaa fi shaayitiin taa'anii achirratti mari'achaa haala nageenya isaanii akkamitti akka eeggatan bulmaanni yookiin eda akka fakkeenyaatti bulame guyyaa har'aa immoo odeeffannoo wal jijjiiruudhaan walirraa odeeffannoo fudhachuudhaan bifa gaariidhaan odeeffannoo nageenya jiru fi rakkoo isaan qunnames addaan baasanii walirraa fudhachuudhaan odeeffannoo wal jijjiiraa eegumsa gaarii karaa nagaa ta'een karaa guutuu ta'een osoo hin mufanne osoo hin nuffine haala gaariidhaan eeggachaa jiraachuu isaanii. Abbootiin gadaa fi haadholiin siinqee qaamolee nageenyaa waliin qindaa'uun nageenya irratti hojjechaa akka jiran himan. Tokkummaadhaan deemnee aanaa kana nagaa buusaa jira jedha nagaa walii galteen eeggannaa jechaadha. Nagaa yoo hin jiraatin qotatuun bocatuun nagadatuun baratuun barsiifatuun waan hin jirreef nageenyi mata duree biyyattiitii fi mata duree keenyallee waan ta'eef nageenya keenya halkanii guyyaa akkasitti eeggataa jira jechuudha. Poolisa waliin teennee rakkoo miseensa keessa jiru rakkoo karaa jiru rakkoo gabaa jiru namna karaa taru gabaattillee karaattillee to'atamee waraqaa eenyummaa kan qabne nama hin beekne ka bulche akkan bulchine halkan bahee magaalaan kun guutuun gandi guutuun nageenya ofii halkaniif guyyatti taraa muratee akka eeggatuuf dhaamsa dabarsineerra ammallee dhaamsa dabarsine. Nageenyi yoo jiraanne jiraachuu hin dandeenyu qotachuu hin dandeenyu bocachuu hin dandeenyu rafnee buluu hin dandeenyu. Ilma guddifachuu hin dandeenyu karaafnuun ka nyaannuun ka qotannuun ka bocannuun ka jiraannuun yoo nageenyi jiraate. Kanaaf qaama nageenyaa jidduu dhaabannee waliin dhaabanne waliin nullee araara buufnaa wal bira dhaabannee leenjii gahaallee fudhannee jirra waan taaneef nageenyi nu barbaachisaa ka nagaa itti fuufna jechuu barbaade. Ijaarsa paatroolii daawwii sakatti nageenya hawaasaa fi garee gorsaa walabaa hundaa'ee hojjechaa jiruun bu'aan argamaa jiraachuu qaamoleen nageenyaa fi jiraattonni ragaa bahan. Urgaa ijaarsi paatroolii daawwii kun ijaaramee hawaasni bilookiin of eeguu jalqabee harkaaf harka qabanii dhiyeessaa jiru jecha eeruu ganamaa galgala halkan yeroo kamiyyuu nu faana bu'aniiti sirriitti hojjechaa jiru nageenyi bu'ee jira jecha. Dargaggeessi kun poolisii ta'uu eeggama poolisii cinaa ta'uu eeggama yakkattisuu eeggama. Dargaggeessi kana qofaa miti kabiraallee gurmaa'uu eeggama waan ta'eef poolisii ta'ee ganda ofii keessa jiraatutti shakkamaa qabee seeraaf dhiyeessuun ragaa itti ba'uun ummata hirmaachisuun ummata hubannoo kennuun ofii wal ijaaree hojii nageenyaa keessatti hojii misoomaa keessatti ga'ee guddaa akka isarraa eeggamu isarraa eegnaa jechuudha. Nageenyi keenya waan ta'eef harka wal qabannee qaama nageenyaa keenya cinaa dhaabannee milishaa keenya cinaa dhaabannee foollee cinaa dhaabannee mootummaa keenyaaf qaama siyaasaa cinaa dhaabannee ummata keenya cinaa dhaabannee harka wal qabannee si eegaana eegi ka jedhu kana akka magaalaa keenyaatitti itti fuufallee galma gaallee jedha. Ollaa irratti illee namni wal dhabu iyya itti baanee kaanee nagaa isaanii nagaan oolee namni keenya akka nagaan galu taasisaa jirra. Gara fuulduraatiifis akkaatuma kanaan dargaggeessa keenya taane nullee koreen gorsitoota walabaa kunneen illee cimnee ittiin deemnee kaanee cimsinee nageenya keenya hin eegna. Hojii qindoomina qaamolee nageenyaa fi hawaasaa akkasumas qooda fudhattoota waliin hojjetameen
baatii jahan darban keessa yakki hir'achuu odeeffanne. Dafnee hawaasa bira qaqqabuudhaan yakkoota raawwatamuuf ta'u dursinee kan ittisaa jirru ta'uu isaati. Isa kanarraa illee immoo kan ka'e bu'aa gaarii argannee irra jechuu hin dandeenya. Maaliif nagaan tasgabbiin kan jiru waan ta'eef gandoota hunda keessa abbaan barbaade seenee bahuu hin danda'a. Hojii hawaasaa fi qaamolee nageenyaa walitti qindoomuudhaan walitti dhiyeenyaan waliin hojjetaa jiruun yakkoonni akka gabaasa keenya baatii jahaa hojjetame kana keessatti raawwiin isaa yakki gadi bu'uu fi yakki hir'achuu isaa kan nutti agarsiisu hojiin bal'aan jira. Inni kunis maaliidhaan qindoominni kunii cimee itti fufuu isaatii fi gurmaa'iinsi hawaasaa fi qaamolee nageenyaa jidduu jiru qaamolee qooda fudhattoota wajjin ta'uudhaan hojiin bal'aan hojjetamaa jiraachuu isaati. Hawaasni bu'aa nageenyaa beekee qaamolee nageenya maddii hiriiruun nageenya qe'eesaa akka eeggatuuf mariiwwan garaagaraa deeggartoota nageenyaa fi jiraattota godinichaa wajjin taasifamaa jiruun tumsi hawaasaa cimaa jira. Aanaa biraarra karaa seeraan alaatiin karaa baaraatiin baduuf namoota deeman heeruu adda addaa heeruu shanee sochii shanee saamtota kashlabboota kanneen ammoo yeroo adda addaa deddeebi'anii hawaasni qabee heeruu nu kennee tarkaanfii seeraa fudhataa kan hin jiru ta'uu isaati jechuudha. Kanaan wal qabatee uummanni shakkii tokko malee sa'aatii 24 nageenya isaa kan tiffatu ta'uu isaati. Akka falaasamni kun lafa qabatuuf ijaarsaalee garaagaraa ijaaraa hojjechaa deemaa jirra. Ijaarsaalee kanneen keessaa tokko ijaarsa garee gorsaa walabaa, lammaffaa ijaarsa paatroolii daawwii sakattii nageenya hawaasaa akkasumas sadarkaa gandatti ollaadhaan uummata ijaaruudhaan uummanni bahee akka of eegu. Inni sadaffaan caasaa odeeffannoo garaagaraa sadarkaa gandaa irratti ijaarrachuudhaan hojiin nageenya akka lafa qabatu gochaa kan deemaa jiru ta'uu isaati. Bu'aa isaan nageenya keessatti qaban tokkoffaa nageenya osoo hin boora'in dursanii odeeffannoo jiru nuu kennu. Yoo odeeffannoo kennuu baatan ofii isaaniitti keessatti qaamaan hirmaatanii akka yakki hin uumamne akka rakkoon hin uumamne akka hawaasni nagaan bahee galu hubannaa uummataaf hin kennu hubannaa kennuu bichaa osoo hin taane akka rakkoon hin uumamne ofii isaaniitti keessa galanii abbummaadhaan tajaajila sana hin kennu waan tajaajila sana kennan immoo dhufanii tajaajila poolisii hawaasa keenya ganda jiru wajjin hin mari'atu maree bichaa miti lafa rakkisaa ta'etti yookiin immoo yakki hin uumama bor jedhanii yaaddoo qaban irratti poolisii keenyaaf odeeffannoo kennuudhaan bakka sanarratti mariin akka gaggeeffamu akka yakki bakka sanatti uumamuu hin dandeenye dursanii ittisuu keessatti gahee olaanaa kan qaban ta'uu isaati. Jiraattonni aanaalee fi bulchiinsa magaalota godina Arsii Lixaa qaamolee nageenyaa waliin ta'uun nageenya isaanii eeggachaa akka jiranii fi kutannoon qaamolee nageenyaas kan deeggaran ta'uu dubbatu. Nageenyi barbaachisa. Nagaa barbaanna nageenyi ciminaan waan fudhanne haga humna teennaatiin haga ilmee qabnuutiin eennee eessifanne nagaa kan irratti cimuu barbaanna. Nageenyi waan gaariidha. Nagaa malee homaan danda'anii qaama nageenya duukaa buune galateeffanne nageenyi maal akka qabu nageenyi jiraatu ol gallee nyaata nageenyi jiraatu ol gallee dubban uffanna baannee. Hojiin nageenya mirkaneessuu hirmaannaa hawaasaatiin hojjetamaa jiru cimee akka itti fufus dhaamameera. Godina waggaa lama wal faana badhaasa guddaa akka biyyaatitti fudhateedha. Kanaaf bu'aa nageenyaa qabatamaatti hawaasa beekudha. So hawaasni bu'aa nageenyaa arge kun dhadhamate kun waan amma ammaatitti nageenya isaa mirkaneessatee sadarkaa kanaan gahe kana dagannoo tokko malee caasaa nageenyaa cinaa hiriiree hojii nageenyaa isaa cimsee akka inni hojjechuu danda'u ergaa kodhaamuun barbaada. Aanaalee fi bulchiinsa magaalota godina Arsii Lixaatti gurmiin hawaasaa qaamolee nageenyaa waliin ta'uun nageenya mirkaneessuuf hojjechaa jiran jajjabeessaa waan ta'eef cimee itti fufuu qaban dhaamsa qophii keenyaatiin.